filadhu jedha. Gaafii tokkoffaani namni tokko giddu galeessi isaa tokko guyyaatti al bakka duwwaa dhuufaa jedha. Halkan dabalatee dhuufuu jechuun dirqama sagalee hin qabdu. Namni giddu galeessaa guyyaatti si'a meeqa dhuufachuudha? A 25 B 18 C 210 D 14 jedha. Namni tokko guyyaatti si'a meeqa dhuufa? Asiin dura olii hin irratti fakkaata. Namni giddu galeessaa guyyaatti si'a 14 dhuufa jechaadha. Deebiin isaa daata jecha. Warri daa'ettan argattan. Okay. Lammaffaa qaama keenya keessaa ulfaatinaan sadarkaa tokkoffaan maali jedha? A mataa, B qaama saalaa, C gogaa, D garaacha jedha. Maal jettani? Maal ta'e deebii? C gogaadha. Warri gogaattan argattan. Qaama namaa keessaa ulfaatina guddaa akka qabu gogaadha. Sadaffaa qaama keenya keessaa ulfaatinaan sadarkaa lammaffaan tiruudha. Tiruun kun kiiloogiraama meeqa ulfaata? A 2.5 kiiloogiraama, B 8.6 kiiloogiraama, C 3.4 kiiloogiraama, D 1.5 kiiloogiraama jedha. D 1.5 kiiloogiraamadha. Maal ta'e deebii? Okay, D 1.5. Yes. D 1.5 barii barreen ta'u sirriidha. 1.5 warri daa'ettan argattan. Itti aanu onneen nama tokko giddu galeessatti daqiiqatti dhiiga liitira meeqa rabsiiti? Daqiiqa takka keessa jechaadha. A liitira 5, B liitira 5.5, C liitira 4.5, D liitira 10 jedha. Arfaffaan B 5.5 liitira rabsiite jecha daqiiqa takka keessatti onneen namaa jechaadha. Arfaffaan B'dha. Obsaan